Malkeetiu like subscribe share godhuun maatii keenya nuuf ta'a. Ummaan tiyyatuun fayyaan qabdudha. Mucaa bareedduu sana dhiisee akkamiin ta'a? Ifiin fannisa? Fuudhuun qabaa. Mucaan kiyya kunis amma mataa jabaate dubbii tiyyatanaas dhaga'uu didee kute. Yaa Rabbi kiyyatumaan na gateessi gaa intala sadi jalloo sanatti dudeema. Hamee mucaa saniif hin dabulaa mucaa hin dabulaa fi. Halo. Hai, akam nagaa fayyaa? Nagaa fayyaadha. Beekame. Baay'inaan keenya gaarra waan ta'eef. Ayyee. Atillee sumaan beekaa yoo tiyya maqaan keenyusa namni guddaan kun wayii irraanfataa irraa fadda maqaa kan beekana. Hikmat nan jaan. Hikmateedha. Maashaallah laganaa teenyaas fudhanne qaylaa kana bareedaan godhiga. Maal kiyyoo isa hote? Gabbee nama biraan dhaqanii. Haa hanga inni dhufuu laaqana bareedaan nu godha qayi. Ayyaaruma dhufeetti laaqana godha. Daal ilmi kiyya duraanuu osoo natti hin fidin juuni na fidi. Arruma dhufeetti laaqana si godhaan an itti mee kamiin ta'a. Sadullatti hin qaanfattu. Arruma dhufeetti nyaatu godhi naan jetti. Awwayin gafittisiiti. Qoyanumaa dhufu yoo hin takkaan ari'u yookaan isuma ari'u dhaqqabnu bakka nuti akkana. Aume jaatuma tiyya tanarraa maal feetas? Jaartii tiyya maaltu si jira? Ati jaatuma tiyya tanarraa ummi maaluma qabdaan si jibal? Maaluma qabdan? Yaa ilma kiyya jaartii teessee kan naan lolta. Eenni lolee jaartii? Intala alagaa intala arra fiddisan jettee kan naan lolta. Bakka jaartiin biyya naa buutaati? Laaqanumaan godhi isheen barumaan jenneen yaa ilma. Maaliif godhiyetaan? Yaa mo'aat kiyya dubaana nama guddaa kana akka laaqana godha. Eenni goota gaarii? Jaarra dhufte harmatti kutee laaqana godhi gootee akkam jechuudha? Laaqana godhuun rakkoo maalii qaba yaa ilma kiyya? Amma matuma keetuun barbaadu jaartii tiyya naafartiin taane akka gabbeen irraa amma mana keessan akka kareetiin mana keessanii yoo dulloomtee akka taatu dhabde dulloomni yookaan dulloome mana isaanii qaba. Kitaabni yookaan dulloomee masjida qaba mana keessanii maal galle? Keenya irraa deema amma? Haa egaa kasate takkaan siin jaa laal haadha santi ariiteem jaartii deette gaafa jireenyi eekoon si badi ummi akkanaan ta'e akkasiin ta'ettee gaafa turtee na wayyaatte gaafa siin naagoo suraa deemee dhageette. Waata kanaan gootu deema. Deema ammaan sinarra deema. Temi, atis ganaa kan difatu taate. Ari Temi. Ari. Lana muazim. Sapate urma. Nuwita. Adda awo gurba sapate. Awo yaadam teedi oo tana si barbaade tin si dhabe maalisa. Gurba maalimta. Ni fuudha kaayi. Akam Kamiin nafirra dhufinaasin. wallahi dhageenya muazii ka yaana ruuza ka akkamit dhageenyaaf na salaanu. Aboo galtoota baay'ee kanarra kophee jirti. Akka tokko maali nama yaadu jiru fakkaata kam. Awoo dhiyoota nasaa fokkoo warra eegaan fuudhee booda. Boo muaz kiyya maal taate maaliin ta'e tasa? Awoo maalittiin beekasa jaartii biyya takka ummaan biyya takka niyala dhiyeessuu didde. Anaa fuudhee biisii fuudhee adda wallaale boo. Ummuma ta'etu jaartii ta'e akkam. Ni ergatti boo mucaa jaartii biyya fuuteetuma quba ijoolletti ergatti. Ummaateeti ergata. Rakkoo baatu boo. Aboo ergachuu sanuu fadhu qaboon. Haateeti bar si guddaa kanan ergattu si dhalte. Maal ni ergatti boo? Maal ni ergatti? Waan hin taane himta muazii kiyya yaanna ta'e kun. Malee maal irraa qabsise boo? Anuma dhalte malee. Akkasittiin loleeni jaartii biyya gujube ergachaa noolini jeenitiin boo ari'ee manaa baase ho'isi. Sirrii miti. Egaa duboo maal wali jirtan amma? Aboo amma akkasittiin jaartii biyya mana dhiisee firraa ummaa biraa baase boo. Awoo deemnurraa haati ariitee nu jaasoo taatu banuti. Maafi si wajjin Oo deem waa takka walitti qabnuti gurbaa deem goo deem ooluun beeynu deem goorurraa deemnurraa nuti nama aadaadhaan wanta jee akka waan nuti wanta nuun jeetu gurbaa deem boos hin beeynu nuti. Awoo kiyyaan kan akkame kamitti haadhasaa jaartii jee haadhasaa manaari'a. Awoo naan taane onnennummaan on saayibummaan saa.
Way alla maal taate? Way Ada mas, Oy, ayah cerita. asin jira bare. Mas ke ber dokumento sekali lah. Sekali itu sih. Mual ka jabo. Oh! Oy, ilmi qiyamaate ya rabbi, ya Allah, oy ilmi qiyamaate. Oy, ilmi qiyamaate ndalati. maal tussee kastis sigala annabtu achittis sigala annabtu maal godhuuf jettee Saruma takkaan laalaqa. deemasi maal tussee fi amma Tara takkaan laalu jechuudha amma ilmi qiyya. Haaya gaa ilmi qiyya asirratti illee wal damnu, akhiratti wal hin damnu. Awo, fayyite? Awo fi hubar ummaan tee silaalettee dhuftee ijaartiin tee astis nu jalaa naftu jettee ariite. Madiyo. Ayah ammaan tana akkasitti ummaan tee waa kuttee barariite. Akkamitti akkana ta'uu dandeenya? maal taate Ati ummati akkamitti duteen laalu dhuftee akkamitti ariitan? Asin laala akkana mana akka maatiin caa yakka dhukkubullee laalu dhuftee kana naariite. Haaya meedhisi khayrumaa fi ilmaan tokkichaa qabu kan abbaa malee guddiseeti. Hafuuraan itti baafadhatee barsiisee bakkaan ga'ee akkana fuusisee waggaa akkana jaartiin isaa na dallattee isaa dhukkubuu illee gisee dhukkubachaa mana akka maatii ilaaluun na rakkate meetu hin jiruudha. Yaa Rabbi.